addunyaa kanarra jiru maqaa addaattiin beekamu qaba. Maqaan kamuu immoo akkuma aadaa fi seera hawaasarraa madde sana ibsutti maqaan amantiis aadaa fi seera hawaasa keessaa madde sana kan ibsu ta'uu mala. Gariin maqaa namaa yookaan qaalluu amantii sana fideen moggaafame, kaan immoo maqaa uummataa amantiin sun keessaa argameen kan waamamudha. Fakkeenyaaf amantiin kiristiyaanaa maqaa kana kan argate Kiristoos irraa ta'uun beekamaadha. Amantiin buuzaa kan biyya Eeshiyaatti argamu immoo maqaa nama isa fideen waamamaa jira. Namni amantii buuzaa fide kun buuzaa jedhama. Amantiin warra Jiwushillee akkasuma gosa Yahuzaa yookaan Yahudaarraa waan dhufeef maqaan amantichaas Yahudaa jedhame. Haaluma kanaan amantiin hedduu maqaa qaalluu yeroo duraaf amantii sana fideen yookaan gosa amantiin sun keessaa bahee fi hawaasa amantii saniin buluun moggaafame. Amantiin waaqeffannaa maqaa ittiin waamamu kana akkamitti argate? Maqaan amantii waaqeffannaa maqaa qaalluu, maqaa gosaa yookaan kan sabaan hin moggaafamne. Maddi amantii kanaa uumaa tokkicha isa Oromoon waaqa jedhee beekudha. Waaqeffannaa jechuun waaqa tokkicha kan maqaan isaa dhibbaa jiruuf jireenya ofii taanfachuudha. Dhugaa waaqaa dhaga'uu fi ittiin buluudha. Maqaan kun jechoota afaan Oromoo lamarraa lachiifame jedhama. Waaqaa fi aanfannaa. Waaqa jechuun uumaa waa hundaa kan walaabu maraati. Aanfannaan immoo waa tokko gara jireenya ofiitti qabuudha. Akka kanaan egaa waaqa aanfannaa kan jedhu dhommoksaan waaqeffannaa ta'e jedhama. Mee maaliif waaqeffatama? Waaqatti buluu, waaqa beekuu, waaqa dhugeessuu, waaqa kadhachuun araaraafi jedhama. Nagaa fi gaachana nagaa godhachuu fi dhugeeffachuudha. Namni kamuu egaa akka amantaa kanaatti waa yoo jalqabuuf yoo xumuraa Rabbiin dura aanfachuuni, galateeffachuuni. Waaqa saglan Booranaa nuu dhagaye, waaqa torban barreentuu nuu dhagaye, waaqa ummata uumte nuu dhagaye, waaqa Oromicha uumte nuu dhagaye, Waaqayyo galata si galfannaa nuu dhagaye. Dukkanarraa gara biraatitti gara bahaatitti nu baaftee nuu dhagaye. Kafacaafne nuu geessitee nuu dhagaye. Kadhalchine nuu guddiftee nuu dhagaye. Yaa Waaqayyo nu beeksisi. Oromticha of haa beeku. Oromticha aadaa haa beeku. Oromticha ol haa beeku. Raayyaan daangaa kennaa haa eegu. Mootummaa uummataa haa ta'u. Mootummaa uummata eegu haa ta'u. Mootummaa aadaa uummataa kunuunsu haa ta'u. Mootummaa kenna nurra haa bulchu. Biyyi nagaan haa bulu. Barri roobaaf gabbinna. Oromtichi tokkicha walla ta'eefi tokkichuma waaqa kadhaa. Tokkichuma Rabbiin waawwaatu. Tokkichuma Rabbiin waaqa jee. Eebbisaan nama haa ta'u. Barsiisa waaqa haa ta'u. Barsee xurii si yaalamu. Waaqa dharan dubbanne dhugaa dubbatu. Tol nuu dhiyaadhu.
tola waaqa nagaa nu bulcha tola lafaan irra deemne gallu waan nagaan bulle nagaan nu aawol amaana naddaan nu aawol jaalala wajjin nu aawol alamii wajjin nu aawol waan abbooti keenya waan odaana beenu taadiyaat waan uuma oromoo waan caffeetumaa nu taadiyaat hancaaru waa dadhab kan erbu waa danda'u moraa morticha waan aballees diileessaa ajjees maseenaa dees amma seene haadhas handalchee haa ergat ilmi abbaa beek abbaa waaqaa beek gabareen irfiirra yaa bul qotiyyoon qambara keessaa bul dubartiin okolee jalaa marmar ballaan illeen waa banam naaftilleen waa diriir ummanni oromoo yaamoo biyyi oromoo caffee haa taat caffeen goggogne haa taat waaqa lama nu dhagee bokko nu dhagee damboo nu dhagee damboo baa nu deebis adoona nu dhagee utaaduma nu dhagee ilaanii bitaa nu dhagee ilaantu keessaa nu baas leexxigee olaa nu dhagee daama nu dhagee daarraa nu dhagee guchii murtii ardaa nagees hambaa nagees ulfaattu ardaa nu baadhu hambaa nu baadhu itti ta'a. Oromoon aadaa qaba. Oromoon seenaa qaba. Gabeza amigo, ida amigo. Sireja amigo, gabeza amigo, ala amigo. Oromo nada kaba. Oromo nada kaba. Sirna kadhannaa waaqaa yookaan galata galfannaa keessaa tokko irreeffannaadha. Irreeffachuun ayyaana galateeffannaa fi kadhannaa waaqaati. Irreessi irree waaqaa kan waa mara hojjetee uumee fi jiidha harkatti qabatanii galata kennuufi jechuudha. Kanaaf waaqeffattoota biratti irreessi yookaan irreechi mallattoo galata waaqaaf galchaniiti jedhama. Ayyaanni irreechaa godina Oromiyaa kibbaatti hulluuqoo jedhamuun illee ni beekama. Irreessi kuni kan ittiin galateeffatan kan ittiin walii kenna waaqaati jechuudha. Kenna waaqaa kan ittiin walii kennanii irreecha jechuun guutuutti irreecha magraabicha oruun ta'in irreecha mallaqaatis ta'uu hin danda'a. Irreecha horiitis ta'uu hin danda'a. Irreecha jechuun guutuutti kenna waaqaa jechuudha. Kenna waaqayyooti. Waa walii baalchuu walii kennuudha. Lama irreecha jechuun akkuma walii galaatitti irreecha oromtichaa malkaatti tulluutti ba'anii irreeffatan ayyaana irreechaa jedhanii takkatti ibsama jechaadha. Marga jiidhaa namni qabatee waaqa ittiin kadhachuuf deemu irreecha. Irreecha kana abaaboo waliinis hin qabatan. Wanni jiidhaan baalallee gaafa malkaa irreeffachuuf waaqa ittiin kadhachuun deeman wanni harkatti qabatanii deema wanni jiidhaan irreecha jechaan isa. Kenna waaqayyo kennisan ittiin galateeffachuudha jechuudha irreessa jechuudha. Ayyaana irreecha ayyaana irreecha shiifu walaat Oromoo wantee gootu kan kaaba kan kibba bahaa fi dhihaa Oromiyaa margaa fi habaaboo harkatti qabatee aadaa saba ofii kan birfate yaadate. Irreessi yookaan irreechi marga jiidhaa baala jiidhaa daraaraa keelloo qabatanii waltajjii irreeffannaaf filatame tokko biratti yookaan immoo jalatti irreeffatama. Oromoon waaqa uumaatti waan amanuuf waan namni uume tokkotti yookaan jalatti irreeffatu. Bishaan harka namaan ittifamee kuufame muka harka namaan dhaabamee guddate jalatti walgeen irreeffatu. Waaqeffataan waan irree waaqaatiin hojjetamee uumame fakkeenyaaf akka tulluu burqaa bishaanii faa biratti. Gosti jiidhaa irreessaaf ta'an marga, coqorsa, keelloo, lataa ejersaa, urgeessaa, mi'eessaa fi birbirsa yoo ta'an isaan kun egaa jiruuf jireenya amantii uummata Oromoo keessatti hiika mataa isaanii qabu. Haa ta'u malee akka naannoo fi gosa qaalluu adda addaatti kan irreeffataman bifa tokko ta'uu dhiisuu danda'u. Irreessi kan irreeffatamu yeroo qaba. Kunis itti gala waan qabuufi. Irreessi kan ittiin galateeffan kan irreeffatan irreessi birraa
irreessa malkaati. Birraa irreessa malkaati. Irreessa birraa jechuun maal jechuu kooti? Ganni halkani. Halkan keessaa kanan ifatti bahaa jiru, kanan ifatti baheeni, kanan dukkana keessaa ifatti baheeni jedhameeti birraadha. Irreessi malkaadha birraadha jedhama. Irreessi immoo abraasaa jira. Irreessi abraasaa immoo irreessa tulluuti. Tulluu jechuun gaara. Tulluun ilaala Waaqayyooti. Malkaan ilaala lafaati. Lafarratti Waaqa kadhatu. Tulluun immoo Waaqa bira waan hin dhaqneef, Waaqni waan namarraa fageenya jiruuf Waaqatti ol dhiyaatti. Kanaaf tulluu baanii hoo Waaqni caame, hoo bona ta'e, hoo qilleensi nama jalaa jijjiirame, manguddoon jaarsi biyyaa bahee, tulluu bahee, ilaalaa Waaqati, Waaqayyo natti dhiyaadhu, naa roobe jedheeti, abbootiin gadaa baaniiti, jaarsi baheeti, ayyaantuun baheeti, jaartiin cifree baateeti, daa'imti micaan bilbilaa baheeti, dubarti guduruu baateeti, akkanatti waa kadhatan. Yoo karaa malkaatitti booqa birraa daraaraa bitaa mirgaa argee malkaa keessaa immoo Waaqayyo malkaa keessaa fuudhee rooba gara biraatiin baddaa baasee roobsisee kan irraa qoodiinu magarsee waan bareeda ittiin arge magariit bareeda ittiin arge san Rabbi galanni si haa ga'u jechuudha. Waaqa jahannamni sila nagarreef malkaa keessaa akka fidee roobsise. Saayintistii amma jiru caalaa oromtichi sila hin beekate afuurri Waaqaa sila beeksisuuf malkaatti dhufee raawwatee galateeffachuu dhufa. Gaafa inni gadi baasee roobesanii jechaadhaaf akka walii galaatitti malkaatti akka malkaadhaaf fuudhee roobeef gara dhugeeffachuun malkaa dhufa. Saditi kotu Maria Mario Ya Wagu Mario Raja Ganabi Rati Bane Uromo Tafika Sanyi Kuti Kuta Cuma Dubayu Ayane Patot Iralon Tumora Rande Dalaya Undena Kenya Bona Sabajana Dam Ina Kenya Bona Sabajana Dam Ina Noro Mota Waaqeffannaa keessatti ayyaanonni yeroo adda addaa kabajaman hedduudha. Taaboree yookaan dhukee ayyaana ijoollee arfaasaa yookaan ji'a adoolessaa keessa kabajamu, gannoo yookaan qillee ayyaana horii yookaan loonii kan ji'a muddee keessa kabajamu, ayyaana sanyii yookaan jarmii kan birraa fi arfaasaa keessa kabajamu, ayyaana ingiccaa yookaan fishataa ayyaana ijoollee dubaraa ji'a adoolessaa keessa kabajamudha. Kun haa ta'u Oromoon yoom irreeffachuu jalqabe? Ijoollummaa kootitti warri koo ayyaantudha. Akka koo wajjinis deeme, abba guddaa kiyya wajjinis deeme, nu yoo deemnu horee keenya jechaani warra ayyaanatti bulan jechaadha. Sanitti malkaa buunaa jedha. Ayyaana abbaa fe'eetu haa ta'u, ayyaantu abbaa fe'eetu haa ta'u, malkaa bu'isni Oromoodhaaf achi dhaqanii waaqeffachuun birraa irratti inuma jira. Irreessi akka aadaa Oromootti aaduu Oromoon waaqa beekee jalqabee irreessi akkuma jira. Oduu duubatti deebinee ilaalle ummanni Yihudii yookiin Israa'el Festival of Shelters jedha. Festival of Shelters. Ummanni sun kan ayyaanessu keessaa ayyaana tokko keessaa inni ummanni irreecha qabatee jedha. Irreecha qabatee wanda immoo biqile hundaa qabatee Waaqayyoon faarsuudhaan kan kadhatu isaan akka torban tokkooti kan irra turaniyyuu. Amma nu jarjarreetuma gubasan irreessinee darbinee galla. Haa ta'uuti anumtuu ijoollummaa kootiin warra koo wajjin yoon deemu akkanumatti miti. Hundumtuu hin deemna, faarsa deemna, maree ho'is hin jenna, Waaqayyoon akkatti galateeffannu maqaa dhoofnee faarsaa deemne.
waaqeffattoota biratti kan ittiin araara buusanii fi waaqa kadhatan ulfoowwan amantii jiru. Kallacha, caaccuu, callee, bokkuu, siinqee, qanafaa, alangaa, ciicoofaa kaasuun ni danda'ama. Irreeffannaaf yookaanoo maaltu nama barbaachisa? Irreecha meeshaan qabatan baay'eedha. Tokko okoleedha. Okolee keessa muudaa jira. Damma, aannani sila malkaarraa fuudhee nu kenneef aannan baata namni, waan jiidha magraa, itti aansee immoo wanni immoo ciree godhatanii achirratti galateeffatanii garaa quufanii xinnaa guddaa ofii mara akkam meelof makkaa gubbaarra silaa qara waliin nyaatanii kan bara dhufuun nu ga'e jedhanii oggaa deeman akka walitti dhufeenya qabu akkana jechaadha. Malkaa ka'eet baddaa ba'a, baddaa ka'eet malkaa dhufa, waan akkanaatiin qunnamtii qaba jechuudha. Namni amantee waaqeffataa ta'e yookiin immoo Oromoo ta'e hin irreeffata. Maaliif irreeffata? Waan biraatiin irreeffatu. Irreecha kana kan naa kennite, magra jiidhaa kana kan naa kennite, galanni si haa ga'u yaa Waaqayyo jedhu waaqa ittiin galachuudhaaf. Gama biraan irreeffannaan aadaa malee amantii miti jedhanii kan waaqqatanis jiru. Aadaa fi amantaan gargar ba'uu danda'u. Irreeffachuunoo aadaa moo amantiidha? Namni kan baddaa gubbaarratti waaqni kenneef kan magarii agarsiise malkaa fuudhee sila geessee roobeef malkaa sangaa waaqa jaahin argani bisaan fidee namaa magarsee namaa gootaraa guute san isa malkaarratti hin arganna kan jedhuudhaan akka rabbiin isaa agarsiisitti oromtichi hayyichi malkaa gubbaarratti dhugeeffachuun dhugaa dhufu irreechi fi dhugeeffannaan yookaan waaqeffannaan kana gubbaarratti wal arguu danda'a. Afaan Oromootiin yoon dubbadhu waaqa kadhannaan waaqeffannaadha. Irreeffannaan irreecha saniin waaqayyoon kadhan. Irreecha san qabanneetu booka waaqayyoof dhiyeessine dhibaafanne wanna urgaa'us immoo waaqayyoof dhiyeessine kun waaqayyoon waamna. Irreessi waan lama of keessaa qaba. Irreessi aadaa of keessaa qaba. Irreessi amantee of keessaa qaba. Lachuu wal qabatee waan deemuuf maaliif amanteen aadaa keessaa burqite amantumti abbaa fe'eetu. Sirni irreeffannaa keessumaa ergi Oromoo fi Oromiyaan bittaa lagaa jala galanii maalummaan irreeffannaallee waliin gaaffii jala gale. Irreeffataa fi waaqeffataadhaaf hiikni biraa kenname. Oromoo yoo tulluutti ba'ee rabbiin kadhatu tulluutti sagada jedhame. Yoo malkaa bu'e immoo bishaanitti amanaan falaasama eenyummaa fi amantaa Oromtichaa xureessan ta'anii turan. Irreecha horri arsadii kun immoo bakka bisaanii fi odaa yookiin muka itti kadhatan hin ta'in bakka waaqa tokkicha Oromoon cufti bakka duudhaa isaa kan ganama irraa dhaga'u kan walirraa dhaga'uu fi kan itti amanu waan ta'eef namuyyuu bisaanitti amana warri jedhus nurraa dhaabbatanii akkas jechuunis sirrii motii odaatti amana warri jedhus kana dhiisuu qabanii sirmaayyuu dhufanii arguu qabanii yeroo baay'ee maqaa hin taane hin kennanii fi maqaan hin taane kuni kan Oromoon keessatti raawwatu miti. Oromoon bisaanitti amanuu akka dhufuttis warri jedhu hin jira. Odaa kanatti amanuudha dhufa warri jedhus hin jira. Seexanatti amanuuf deema warri jedhus hin jira. Oromoo seexanayyuu hin beeku. Seexanni bishaan keessa hin jiru. Seexanni bishaan keessa jira jedhee isin amanu. Kanaaf bakka irreechaa kana yoo dhufu bakka jiidhaa kana bishaan kana margaan tuqee walitti facaasee waaqayyo nu jiisi. Jiidha kana nu lagin, jiidha kana nu dhoowwin jedhee marguma qarasaniinuu margi suni aarsaa waaqaaf kaffalamuudha. Aarsaa waaqaaf wanni kennuun, wanni hawwin, wanni guddaan marga jiidhaa kana. Barreeffamni amma argitan kun bara 1968 ji'a Gurraandhalaa keessa barreeffame fuula bal'icha gaazexaa dhuunfachuudhaan. Mata dureen barreeffama gaazexaa kanaa irratti ba'e immoo barsiifata badaa jedha. Barsiifanni badaa kun eenyu? Yeroo dargii keessa wanni kun akkasumatti oduu deemaa dhufu amma haalli naa mijoofnan reediyoo
akka ammaatitti reediyoo Oromiyaa jechuun dandeenyu reediyoo Itoophiyaa yoo jennullee akka qabaa qophii afaan Oromoo isa jedhamu sana maaliif afaan Oromootiin wanna dabru jechaadha isarratti haalli naabijoomina Amaariffaa fi Oromiffaan maashiniin harka jechaadha yoon deebi'u nan dhiyeessaa isa lamaanii nan dabarsee kanarratti egaas 68 fulbaana kan dabre ji'a jaffaarratti eeggataa ministeera aadaa kan yeroo sanii kan dargii kan ta'e akkana meeshaa mootummaatiin kana lagatti amanaa tulluutti amanaa kan jedhu kumaan han dabarsan amma laaluu hin dandeessan gaazexaa sanii akkasii miti amma nuyi sooshaalistummaa adeemsisna sooshaalistummaa jechaan immoo kana kan itti gatanii akka baraatiitti itti bulanii kuni haafu yaada jedhu dhiyeesse sanirratti ergasii anis mana barnoota poolitikaatu galee ta'us egaa irreeffannaan waan darbeef waaqa galateeffachuu fi kan dhufuuf immoo waaqa kadhachuu fi kunis ta'u akka waaqeffattoonni amananitti namni jalqaba waaqni uume horo jedhama horoon kun dhiiras dhalaas hin turre jedhama horoon kun immoo otuma taa'u gaaf tokko dheebotee bishaan dhugaatii barbaacha laga dhaqe laga taa'ee otoo bishaan dhuguu sagalee horoom jedhu dhaga'ee ofirra galagale yeroo kana ija waaqaan walitti bu'ee rifaatiin iddoo lamatti gargar ba'e qaamni gara bitaa dhalaa ta'e kan gara mirgaa immoo dhiira horoom jedhame sanaa booda wal fuudhanii wal horan horoom ijoollee 7 dhalche dhalli namaas ilmaan 7 fi warreen abbaa manaaf haadha manaa sana lamaaniiti sanyii salgan kanarraa eebba mil'uu fi mul'ii waaqaan wal hore malkaan horoom iddoo lamatti gargar beesuun walaabuudha walaabuun madda dhala namaati akka amantaa waaqeffannaatti bara sanaa eegalee dhalli namaa iddoo mil'uu waaqni raajiitti hojjete kanatti irreeffachaa jira jedhu waaqeffattoonni tulluunis iddoo horoon itti uumame waan ta'eef itti irreeffatama tulluu fi malkaan iddoo ulfoo waaqni itti raajii mul'isedha jedhama. Namni qaraa kan uumame tulluu irratti jedha. Tulluu irratti namni dura lafa kana irratti uumame tulluu irratti uumame namni lammaffaa immoo dhiirriif dubartii kan ta'e namni horoo jedhamu dura uumame tulluu irratti uumame namni kun bishaan dhuguu hoo laga bu'u sagalee waaqaa dhaga'ee yoo of mil'atu ija waaqaatiin walitti bu'ee bakka lamatti addaan bahee namni sun qaamni tokko dubartii ta'ee qaamni tokko dhiira ta'ee uumame jedha akka kanarraa ka'eeti irreechi bakka waaqni raajii itti uume lamaan kanatti irreeffachuu calqabee. Irreeffannaarraa maaltu nama hambisa? Irreessarraa wanti nama hambisu waan tokko du'a irreessarraa nama hambisa du'a tokko amantee isaa jijjiiree amanteen kiyya kanaa miti jedhee warra amantee addaa qabus kan aadaa Oromootitti kan aadaa kanatti qaban hafuu danda'a. Irreeffannaadhaaf dargaggeessiif dargaggeettiin jaarsaaf jaartiin ulaa isaanii qabatanii itti cinqiraaru warreen dargaggeeyyii sirboota isaan ragachiisu isaatii oliif gadi garmaamu. Kaan isaanii immoo bakkuma dhaabbatanitti walitti naanna'anii sirba hunkuteessu. Warreen dubartootaa yoo gara malkaa irreeffannaatti qajeelan sirbaa fi faaruun wal jalaa qabaa coqorsa harkatti qabatanii adeemu. Gama biraan
abbootiin gadaa fi maanguddoonni warreen irreeffannaaf dhufan kana fuulduraa deemuun mareeyoo jedhu. Wanti aduu irreessa qabatanii faarfataa deeman gadaa waan jettu qabdi. Waaqeffataan ayyaantu waan jedhu qaba. Dubartii waan jettu qabdi. Gadaan maal jetti? Ayyaantu rokitti immoo waaqeffataan maal jedha? Waaqeffataan hoggaa malkaa bu'u. Yaa mareehoo ilaala gubbaa teeche yaa mareehoo ijaan gamlachuu eegde yaa mareehoo cuqqaala gubbaan tabba yaa mareehoo sobeegga cillaaffata yaa mareehoo dedheechi si yaamin yaa mareehoo yaameessi irraaffata yaa mareehoo jaan kana maal jechuudha gowwaan kanumaan beekne waaqa yaamini hooya arra yaame boru irraafataa jechuudha kanaaf hin irraafatinaa waaqa beekadhaa jechuudha mareen faaru waaqayyooti adeebee moo gadaan gabbisa yoo hayroobe haroo garba gatee jaa gabbisa yoo hayroobe haroo dimbiliksee jaa waan nu roobe lafti jiite biitti gammaddee jaa gadaan. Irreeffattoonni yoo gara malkaa irreeffannaatti deeman faaruu mareeyoo jedhu faarfachaa deemu. Mareeyoo jechuun maal jechuudha? Marsee dhufee bara baraan dhufee jecha jedhu of keessaa qaba. Mareehoo marsee dhufee marsaan dhufee jedha hoggaadhaan marsee dhufa waan ta'eef mareehoo jedhanii kara malkaa kanaatti hin dhufan. Abaaboon daraaree koraa sadiitti aadaa Oromoo taarreeffatu dhagiiti. Abaaboon daraaree koraa sadiitti aadaa Oromoo taarreeffatu. Abaaboon daraaree koromticha boonaa. Abaaboon daraaree koromtitti boontuu. Abaaboon daraaree akkamitti yaaltaa. Abaaboon daraaree sadiitti kottuu. Abaaboon daraaree maree yaa mareeyoo. Abaaboon daraaree jawaabnu mariyoo. Abaaboon daraaree gurraacha gannaati. Abaaboon daraaree birraatti baane. Oromoota Afrikaa sanyii tuutitoota jumaa dhufayyuu ayyaaneffatoota. Seeraan loontuu boora randa jalaya.